ashama ilmaan oromoo kan idil addunyaatti argamtan hunda keessanuu adeemni keenya kan onnirraa burqe bakkuma isin jirtanitti isin haadha qabu kan isiniin joo ana Roobaa Ahmadii kan isin daawwachaa jirtan ammoo gama YouTube'aatiin Oromiyaa HD11 gama TikTok'aatiin ammoo Dandama Jaalalaati. Gama YouTube'aatiin Roobaa Ahmadii hagaduma sagantaa teenyatti nu wajjin turaa nu hordofaa isiniin jenna. Arra maalirraa dubbattaa yoo kajettan taatan arraan tanagaa namoota safuu cabsan ka Ramadaana as deemu kanaan silaa tooybachuun irra jiru wal duraa duuban sagantaa teenya sagantaa bashannana daabbaa kan adda cite walitti deebinee jirra ammallee gaa jidduudhaan biizii waan taaneef adda banne amma walitti deebinee jirra hagaduma sagantaa teenyatti nu hordofaa nu faana turaadha. Viidiyoo teenya akkuma isin bira geesse like subscribe share gochuun hin dagatinaa isiniin amma gaa sagantaa teenya wal duraa duubaan kan isin biraan gahu taha mee asumaanuu gaa sagantaan teenya irraan tanaa sagantaa bashannana daabbaati. Wanni kun Ramadaana as deemulleen xiqqishoni ulfaata isin garuu mee na waliin daawwadhaa. Daawwanne walitti deebine namoonni keenya tokko tokko hunda keessattuu dubartiin teenya Ramadaana as deemaa soomanaatu as deemaa waan kana baatii 10 akka guutuu irraa dhiichisaa akka feene taa dhiiraa hojii akka feetanii wanni taa dhiirtiinis dhalaa hojii akka feetan baatii kabajamtuu waggaa keessaa taraa takka dhuftu tana maaliif toobachuu dadhabdan? Maaliif sun haa haftu safuun hin jirtu? Baay'ee dubartiin akkanaatun dubartii kiristaanaatii miti dubartii musliimaati. Ilma namaa ilma dhiiraa kan musliimaa kan amantii takka qabnu intala dubaraa kan amantii takka qabnu jechuun wanni safuu cabsu wanni amantiin dhoowwa baatii kabajamtuu as deemtu tanaan akka kiyyatti waan hayyamamu. Ammallee sagantaa bashannana daabbaati hagaduma qophii teenyatti nu wajjin turaa isiniin jenna. Viidiyoo tana daawwadhaa isirratti yaada kennaneeti walitti deebiin. Taanumaatu taan darani hedduu viidiyoon akkanaatuun Facebook irra TikTok irra baay'ee yeroo takka addunyaan tun haramii deemtii jettee siyaachifti dhiiroo alaamaa qiyaamaatii dhaabbate moo maalii tayyattuu nama shakkisiifti. Kanarratti maaliin joo barbaada namoonni keenya yeroo Ramadaana keessummaan guddoon tun as deemtu toobachuu rabbii fiitii wajjin hariiroo fi cimsachuu nurraa eegama malee waan dabrirra osoon toobanne Ramadaanni sitti dhufuun khasaaraa guddoodha. Ammallee viidiyoo tan let's go. Obboleeyyan keenya viidiyoo tana gizee ilaaltan ni jiraami miira keessan galina. Egaa sagantaa teenya asirratti kan goolabnu ta'a haga sagantaa biraatii walitti deebinutti nagaa nuuf turaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jenna. Viidiyoon tun viidiyoo vaayiraalii bahuu qabdi. Gama YouTube'tiin subscribe like fi share gochuu hin dagatina. Likein ummata gurraacha birattu faayidaa qabdi maalayyaa ummata adii biratti. Ciao.